copy link share tab godha tap let's go guys let's go daqiiqaan dhumatee jira guys let's go copy link share tab godha hundi keessaniyyuu copy link share tab lakkoofsi namoota dabalaa jira galatooma copy link share tab godha hundi keessanuu miiliyoona lama ganne dhiifna jechuudha sana booda tapha eegalla waan ta'eef hundi keessanuu tirmaadhaati جولة لا تروح أنا سويت لك
balleesse bo maal hawwal galatooma ulfaadha hundi keessanuu waan majru moo fi moyatamu leene waanuma xiqqoo fi akka tokko taaneeti abshir wallahi asli ratu ke ka sare wai tan jeru laka accounting ni yan kaban jiru wai tan kam fadin wallahi kun malte oromon sare kinni jolle sari game pura sirra tabacha olu jechuudha warri erga si leenca kana akka sareetti ari'a oolan arree sare kee jedhe ankeebii tokkoon keessaa qaba jedhee qaba dubbata geemiin taphatu beeku wallahi garuu sadarkaa kanatti namni keenya akkas ol gatuun gaarii natti hin fakkaatu maal jarana sadarkaa kun saalfiidha bar hayi sheemiidha kun nugaa maan nageenye moo namni kun diyaaspoora qabameeti hangasuma isaanitti ulfaateeti akka dhuunfaa kiyyaatti oromoman riippoorti godhee fooloo kaafadhaa irra gubaayanii akkaawuntiin kiyya doolaara 1000 wajjin kun har'a guyyaa 10 guyyaa jum'aa darbee tura jechuudha. Akka alaala homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Sirgalee kanaan immoo geemiin taphanne keessallee maallaqa hin qabu. Mubee seertisaa ture badhaadhee mubee